عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني كبجمتوتا في jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii diratti irratti argamtan kabaja fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti isin biraa qaqqabu isiniin jecha gaarras qophii tokkoon walitti deebinee jirra. TPLF fi mootummaan Itoophiyaa walii galtee waraana dhaaburraa gahanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophii kana akka armaan gadiitti kan isiniif dhiyeessu ta'a. Ani qopheessaan qophii chaamin awwalii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaa walii galtee waraana dhaaburraa gahanii jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti erga eegalamee jala bultii waggaa lammaffaa isaatirraa muleen lameen gaaga'ama hedduu booda dhiibbaa dhaabbilee idil addunyaa walii galtee dhukaasa dhaaburraa gahanii jiru. Ergama addaa gaanfa Afrikaa pirezidaantii duraa Naayijeriyaa Olusegun Obasanjoo duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaa Itoophiyaa walii galtee waraana dhaaburra gahaniiru jedhan. Kunis dhuma xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jedhan. Baankii misooma Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa mariin nagaa kun akka milkaa'u maallaqaan deeggaruu Obasanjoon himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa bakka bu'uun marii nagaa kana irratti kan hirmaatan gorsaan nageenya biyyoolessaa ministeera muummee Abiy Ahmad Ambaasaadder Redwaan Huseen qaamolee marii nagaa kan milkeessan maqaa dhahuu galateeffatanii jiru. Waraana kana of duubatti hambisuuf tattaaffii qaamoleen Tigraay godhaniifis Ambaasaadder Redwaan galateeffatanii jiru. Mootummaan USA fi dhaabbilee idil addunyaa kaanis galateeffatanii gaagama waraana kana qaqqabe suphuuf akka gumaachan gaafatamanii jiru. Hawaasni idil addunyaa hojiilee mootummaan Itoophiyaa gama misoomaan hojjetu akka daawwatanis waamicha godhaniiru Ambaasaadder Redwaan Huseen. Gama humnoota Tigraayin kun dubbatan dubbii himaan TPLF Obbo Geetaachoo Raddaas gama isaaniin gamtaa Afrikaa marii nagaa milkaa'aa gaggeessuu isaaf ni galateeffanna jedhan. Waraana kanaan uummatni Tigraay rasaasaan qofa osoo hin taane hanqina nyaataa fi qorichaan dhuma akka ture Obbo Geetaachoon dubbatanii jiru. Waliigaltee waraana dhaabuu amma mallatteessanis guutumatti dantaa saba Tigraay haala kabajuun akka raawwatamu abdii qabanis absanii jiru. Waliigalteen amma qaamoleen lamaan irra gahan qaamolee ollaa fi nu keessa jiran biroon akka hin gufanne waliin hojjechuu qabna jedhan Obbo Geetaachoon. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun atattamaan hojiitti hiikamee marii siyaasaa akka itti fufu gaafatanii jiru. Kabuutonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessan. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti erga eegalamee jala bultii waggaa lammaffaa irratti qaamoleen lameen gaaga'ama hedduu booda dhiibbaa dhaabbilee idil addunyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana mallatteessan. Mariin nagaa jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti kan hoogganaa turan pirezidaantiin duraanii Naayijeriyaa Olusegun Obasanjoo duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuurra gahaniiru jedhan. Kunis xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jedhaniiru. Ibsa waliigaltee qabxiilee 12 qabu kan fuula jalqabaa kan dubbisan gorsaa nageenyaa ministeera muummee Redwaan Huseen Kayotaan kan itti aanu kan dubbisan immoo dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaadha. Waan isaan jedhan kunooti. Representatives of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the TPLF have agreed to announce to the people of Ethiopia and the rest of the world that after 10 days of intensive negotiations have concluded a peace agreement. Mootummaan Federaalaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa waarawaa fi waraana dhaabuu kanaan bakka bu'oonni mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi TPLF marii cimaa guyyoota 10 booda waliigaltee nagaa irra gahuu isaanii uummata Itoophiyaa fi addunyaa maraaf beeksisuu barbaanna. Kalammeessoo dhaabbataan dhukaasa dhaabuu fi kaaba Itoophiyaatti lola ganna lamaaf tureetti xumura kennuuf waliigalleerra. Kasadeessoo ammoo waraanni kun mancaatii lubbuu namaa fi gaaga'ama hedduu fideera. Kanaafuu boqonnaa wal dhabdee boodatti dhiifnee nagaa fi tasgabbiin jiraachuuf fedhii uummata Itoophiyaa maraati. Fourth, our commitment to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia
Afreessuu ammoo walabummaa fi kabajni daangaa Itoophiyaa kabajamuu akka qabuu fi heerri mootummaa biyyattii kabajamuu akka qabu walii galleerra. Kanaafuu Itoophiyaan humna ittisaa tokko callaa qabdi. Kana malees haala qabatamaa lafarra jiru tilmaama keessa galchuun loltoota TPLF'if sagantaa waraana hiikkachiisu. mootummaan Itoophiyaa fi humni Tigraay ibsa waloo qabxii kudha lama qabu baasanii gara walii galtee dhukaasa dhaabuu mallatteessutti ce'anii jiru. Qabxiileen ijoon ibsa waloo isaanii kun sagalee dhukaasa hambisuu, olola qaamolee lamaan gidduu deemu dhaabuu, mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaa dhiyeessuu kan jedhan fi kaanis ni argamu. Waliigalteen kun Obbo Geetaachoo Raddaa fi Ambaasaadder Ridwaan Huseeniin mallatteeffamee jira. Hirmaannaa humnoota Eertiraa fi wantoota waliigaltee kana gufachiisuu malan waa'ee TPLF shororkeessummaa jalaa baasuu fi dhiisuu irratti miidiyaalee irraa gaafiin dhiyaatee jira. Gaafileen kun qaama jaarsummaa kan hooggananiif malee bakka buutota qaamolee lamaanii miti jedhan. Miseensi jaarsummaa kanas deebii ifa ta'e gaafilee kanaaf hin laanne. Dhimmoota akka waraana hiikkachiisuu, uummata walitti deebisuu, deeggarsa deebisanii dhaabuu dabalatee raawwii waliigaltee waraana dhaabuu irratti qaamolee lameen irraahuu gaafileen gadi fagoon dhiyaachuu fi falmiin guddaan akka ture pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa dubbatanii jiru. Daangaan Itoophiyaa raayyaa ittisa Itoophiyaan akka eegamuu qabu ibsameera kan jedhan Uhuruun gama siyaasaan hojiileen dhimmoota kana irratti hojjetan akka jiran ibsanii jiru. Biyyattii keessatti nagaa buusuun gahee qaamolee lamaan kana waan ta'eef qaamoleen biyyattii kana hirmaachisuun waliigaltee kana dhugoomsuuf gaafatamni kennameeraaf jedhan ministeerri Biraan jaarsummaaf kana keessatti hirmaatani. Ibsi waloo mootummaa Itoophiyaa fi TPLF maal jedha kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi humnootni Tigraay roobii 3 bara 2022 Afrikaa kibbaa magaalaa Piretooriyaatti jaarsummaa gamtaa Afrikaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessanii jiru. Qaamoleen lameen ibsa waloo qabxii 12 qabu baasanii gara waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessutti ce'anii jiru. Qabxiiloon ijoon ibsa waloo isaanii kun sagalee dhukaasa hambisuu, olola qaamolee lamaan gidduu deemu dhaabuu, mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaa akka dhiyeessu kan jedhanii fi akkasumas kan biroos kan argamu. Waliigalteen kun Obbo Geetaachoo Raddaa fi Ambaasaadder Ridwaan Huseeniin mallatteeffamee jira. Ibsi waloo bakka buutota qaamolee lamaanii kanatu wal harkaa fuudhee dubbise. Tokkoffaan mootummaan federaalaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa araaraa fi waraana dhaabuu kanaan bakka bu'oota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF marii cimaa guyyoota 10 booda waliigaltee nagaarra ga'uu isaanii uummata Itoophiyaa fi addunyaa maraaf beeksisuu barbaanna jedhu. Inni lammaffaa dhaabbataan dhukaasa dhaabuu fi kaaba Itoophiyaatti lola ganna lamaaf turetti xumura kennuuf walii galleerra jedhan. Sadaffaan immoo waraanni kun mancaatii lubbuu namaa fi gaaga'ama hedduu fidee jira. Kanaafuu boqonnaa wal dhabdee boodatti dhiifne nagaa fi tasgabbiin jiraachuuf fedhii uummata Itoophiyaa maraati jedhan. Afraffaan walabummaa fi birmadummaa daangaa Itoophiyaa kabajamu akka qabuu fi heerri mootummaa biyyattii kabajamuu fi akka qabu walii galleerra. Kanaafuu Itoophiyaan humna ittisaa tokko callaa qabdi jedhan. Kana malees haala qabatamaa lafarra jiru tilmaama keessa galchuun loltoota TPLF'if sagantaa waraana hiikkachiisuu fi hawaasatti deebisuu irratti walii gallee jirra jedhan. Shanaffaan immoo mootummaan Itoophiyaa ejensiiwwan qarqaarsa namoomaa wajjin hojjechuu itti fufuun kanneen qarqaarsii barbaachisu hundaaf akka dhiyeessu walii galamee jira jedhan. Jahaffaan tarkaanfiiwwan ce'umsaa naannoo Tigraay keessatti heera mootummaa bakkatti deebisuu akkasumas sagantaa haqaa ce'umsaa itti gaafatamummaa dhugaa fi araara of keessaa qabu irratti walii gallee jirra jedhan. Torbaffaan immoo waliigaltee kana hojiirra oolchuuf akka nu gargaaru lola gosa kamiyyuu propagaandaa hatattamaan dhaabuuf walii galleerra. Kanumaafis lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa jiran waliigaltee kana akka deeggaran, sagalee qoqqoodiinsaa fi jibbaa akka dhaaban, akkasumas humna isaanii diinagdeen akka bayyanatuuf akka gumaachanii fi hariiroon hawaasaa gidduu ture akka haaromu akka hojjetaman ni gaafanna jedhu.
Mootummaan Itoophiyaa naannolee miidhaman hundatti tattaaffii tajaajiloota bu'uuraa deebisuu cimsee itti fufa. Waliigalteen kun raawwii isaaf deeggarsa uummataa gaafata. Seenaa biyyattii keessatti boqonnaa haaraa fi abdii qabudha jedhan. Qabxiilee afran hafan qaamolee marii nagaan kun akka milkaa'uu gumaachan galateeffachuu fi dhaabbileen idil addunyaa biyya waraanni mancaasee kana deebisanii ijaaruuf tumsa akka godhu gaafatani. waliigalteen har'a mallattaa'ee rifoormii Itoophiyaan waggaa furdura jalqabdee tarkaanfachiisa jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliigalteen Afrikaa Kibbaatii mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallatteeffame imala rifoormii Itoophiyaan waggaa afurii fi walakkaa dura jalqabdee gara fuula duraatti tarkaanfachiisa jedhan. Mariin nagaa buusuu gaggeessummaa gamtaa Afrikaa guyyoota 10 darbaniif Afrikaa Kibbaa magaalaa Pretooriyaatti gaggeeffamee ture kun waliigalteen mallattaa'eera jedhan. Kana ilaalchisuun muummichi ministeeraa Abiy qaamoleen mariin kun akka milkaa'uuf hojjechaa turan galateeffachuuf ibsa baasaniin murannoo nuti nagaaf qabnu kan hin jijjiiramnedha. Dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee irra gaame kanaatiif qabnus akkuma kana jedhan. Bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay waliigaltee dhaabbataadhaan waraana dhaabuu sadaasa duwwaa lama bara 2022 mallatteessanii jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabame waggaa lama guutuuf guyyaan lama hafe kun gaaga'ama lubbuu fi qabeenya guddaa erga qaqqabsiiseen booda yeroo jalqabaatiif waraana dhaabuun rakkoo jiru karaa nagaatiin bu'uura seeraa fi heeraatiin akka furamu walii mallatteessaniiru jedhan. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoon duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaaburra gahaniiru jedhan. Kunis dhuma xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jedhan. Waliigaltee abbaa qabxii 12 kana keessattis humni waraanaa biyyattii keessa jiraachuu qabu tokko qofa waan ta'eef humnoonni TPLF hidhannoo akka hiikkatan walii galaniiru jedhan. Akka waliigalteen mallattaa'e kanatti birmadummaa fi tokkummaa daangaa Itoophiyaa mirkaneessuuf akkasumas seera mootummaa Itoophiyaa fi kabachiisuudhaaf qaamoleen lamaan kan walii galanii jiru. Haala nageenya lafarra jiru ilaalchisee keessa galuudhaan aangaa'onni qaamoleen wal waraanaa jiran lamaan sagaleen rasaasaa akka hin dhagaamne walii galuun waraanichi bifa waaraa ta'een waliigaltee walitti bu'iinsa dhaabsisuu danda'u mallatteessanii jiru. Garaagarummaa siyaasaa furuudhaaf naannoo Tigraay keessatti sirna heera mootummaa akka jiraatu akkasumas bu'uuraaleen misoomaa waraana kanaan manca'an deebisanii ijaaruudhaaf qaamoleen lamaanuu waliigaluun ibsanii jiru. Sirna waliigaltee mallatteessuu gaggeeffame irratti mootummaan Itoophiyaa bakka bu'uudhaan gorsaan dhimma nageenya biyyoolessaa ministeera muummee Ambaasaadar Redwaan Huseen gama TPLF'n ammoo aangaan olaanaan garee sanaa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa mallatteessanii jiru. Muummichi ministeera Abiy maqaa uummataa fi mootummaa Itoophiyaatiin dhaabbilee fi namoota akkasumas qaamoleen mariin nagaa kun akka milkaa'uuf hedduu dhama'an hunda isaaniitu galateeffatanii jiru. Fi jaalatamtoota har'aaf qophiin aan qopheeffadhee dhufe kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii kan isiniin jedhu ani qopheessee kan dhiyeesse Amiin Awwalii hanga dhuma qophii biraatiin